nagaaf araarri jaalalli waaqayyoo dachaa daddabalee isiniif haa baay'atu. Kun miidiyaa YouTube chaanal Jaallannee Shoodha. Baga nagaan gara mana Jaallannee Shoo dhuftan isiniin jechuun jaaladha. Egaa maatiin Jaallannee Shoo baga nagaan turtan jecha viidiyoo kana laayik, sheer gochuun akkasumallee yaada qabdan koomantii keessan jalatti barreessaa. Koomantii keessaniin immoo na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma haaraa gara miidiyaa Jaallannee Shoo kan dhuftan maatii ta'a laayik, sabiskiraayib, sheer gochuun hiriyoota keessan biraan gaatii maatii Jaallannee Shootti makamaa isiniin jechuun jaaladha. Tolee egaa guyyaa har'aa kana mata duree tokko sagalee waaqayyoo keessaa qabadhee gara keessan dhufe. Mata dureen kunis mata duree itti fufiinsaati jechuudha. Amma kutaa itti dhaabbatutti dhaabbata. Kutaa jaan tokko qaba jedhee na yaada. Mata dureen kunis mata duree amaloota waaqayyoo ilmaan namootaatiif yookiin dhala namaatiif sheerii godhe keessaa isa tokko wal wajjin ilaalla guyyaa har'aa kana. Gooftaan maqaan isaa kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Macaafa qulqulluu keenya keessaa kutaa macaafa kakuu moofaa keessaa macaafa seeraa keessaa macaafa seera ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 5 kaasee kan jiru wal wajjiniitiin dubbifannee sagalee waaqayyoo kana wal wajjiniitiin yeroo itti ilaallu ta'a jechuudha. Sagalee waaqayyoo kana akkas jedhe nan dubbisa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Waaqayyo yommus duumessa keessaa gadi bu'ee achi isa bira dhaabbatee maqaa ofiisaa waaqayyo isa jiraatan jedhee in dhageessise. Gooftichi achumaan Musee dura darbee sagalee isaa dhageessisee ani waaqayyo goofticha waaqayyo isa o'a qabeessaa fi araara qabeessa aaritti suuta jedhaadha. Gaarummaan koo fi amanamummaan koo guddaadha. Ani gaarummaa koo dhaloota 1000 jabeessee kanan eeguudha. Yakka irra daddarba cubbuus namaaf nan dhiisa. Haa ta'u iyyuu malee isa yakka otoo hin adabin hin dhiisu. Yakka abbootaa immoo amma dhaloota 3tti amma dhaloota 4tti harka ijoollee fi ijoollee isaanii keessaa barbaadee nan adabaadha. Ani kanan barbaade guutummaa kana keessatti iddoo kana kanan dhufe waa'ee amanamummaa dubbachuu barbaadetanii as keessatti o'a qabeessummaa waaqayyoo araara qabeessummaa waaqayyoo argina. Macaafa seeraa yookiin seera ba'uu kana kan barreesse Museedha jedhamee yaadama. Barri itti barreeffame baroota garaagaraati akka qorattoonni macaafa qulqulluu jedhanitti. Macaafni qulqulluun garuu gaggeessaa hafuura qulqulluutiin kan barreeffame jijjiiramuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Qorattoonni macaafa qulqulluu akka jedhanitti bara 1410 kaasee amma bara 1425tti barreeffame kan jedhan jiru jechuudha. Akkasuma yaada biraa kan qaban jiru. Egaa inni kun fayyina keenya irratti dhiibbaan inni gaggeessu yookiin immoo geessisu tokkollee hin jiru. Barri barreeffama macaafa qulqulluu jechuudha. Kutaa kana keessatti kan nuti arginu saba Israa'eliin argina. Sabni Israa'elii gara boqonnaa 32tti duubatti yoo sin deebise abboomii waaqayyoo kenneef yookiin immoo waan waaqayyo isaaniin jedhe tokko waan balleessan qabu. Sabni Israa'el biyya Gibxii keessaa ba'aniiti karaarra ga'anii waaqolii tolfamuu isa waaqayyo jalqabaa kaasee Museetti kenne yookiin seera Museetti kenname sana yeroo isaan itti cabsanii waaqolii biraa tolfatan argina. Kunis immoo sababii Museen tulluu Siinaa irratti waaqayyo biratti ol ba'eerraan kan ka'e waaqayyo irraa abboomii lamaan fuudhuudhaaf yeroo inni ba'etti gabatee dhagaa lamaadha. Isaan sana yeroo fuudhuu ba'etti isaan immoo Museen inni nu gaggeessaa ture sun nu bukkee hin jiru. Kanaaf kootutiin yaa Aaroon jedhaniin. Egaa Aaroon luba ture gaggeessaa innis isaa wajjin jechuudha. Lubni kun immoo sabaa fi waaqayyoon walitti areersaa kan turedha jechuudha. Akka kakuu moofaatti. Kakuu haaratti garuu luba bara baraa ta'ee kan nuuf fannifame gooftaa Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Egaa achi keessatti warqee fi meetii of harkaa qabanii ofirraa baasanii maal godhanii dibicha tolfatanii
situyyuu biyya Gibxii keessaa nu baase jedhanii aarsaa dhiyeessanii qalmaa gubanii yeroo sirban fa'aa argina jechuudha. Achi keessatti Waaqayyo garuu Museedhaan ka'i sabni kun yakkeera gadi bu'i yeroo jedhetti abboomii baatee turtu jira yookiin immoo gabatee dhagaa Waaqayyo harka isaatiin yookiin Waaqayyo warri caafee itti kennetu ture jechuudha. Gabatee sana maal godhee Museen gaafa sabni kun waca isaanii dhagee Iyyaasuu wajjin deema. Iyyaasuunis wanta dhagee kana hundumaa yeroo itti meetti maaltu ta'aa jira jedhee gabatee sana maal godhee Museen hin caccabse tulluu seenarraa yeroo gadi bu'utti jechuudha. Bahuu boqonnaa 32 lakkoofsa 1 irraa kaastanii yoo dubbistan argachuu dandeessu. Yaa ta'uyyuu malee amma yeroo lammaffaatii fi Waaqayyo maal jechaanii jira gabatee dhagaa sanaa qopheessi. Tin ani immoo isin irratti nan caafaa gara tulluu siinatti maal godhe ol ba'i. Achitti yeroo dhuftu garuu nama tokkooyyuu fidattee hin dhufinii jedheeni Waaqayyo yeroo itti dubbatu argina. Waaqayyo seera Bahuu boqonnaa 3 keessatti gaafa Museedhaan saba kana biyya Gibxii keessaa naa baaste jedhuun maal jechaanii ture? Waaqayyo yookiin immoo eenyummaa isaa akkamittiin mul'isa Waaqayyo? Ani Waaqayyo isa jiraataadha. Eenyuun jedhaanii yoo isaan na gaafatanii Waaqni kun eenyuun jedhaan jennaan eenyudha inni anaaf sagaddan tulluu siinaa kanarratti yookiin tulluu kanarratti naaf sagaduudhaaf jirtu gaafa jedhee itti dubbadhu eenyu yoo naan jedhan eenyuun jedhaan jedhee Waaqayyo isa jiraataadha. Ammas immoo itiin kutaa kana keessatti Waaqayyo duraan dursee Museetti kan mul'isaa jiru eenyummaa isaa itti mul'ise jechuudha. Maaliif jennaan Waaqayyo gara Museetti duumessa keessatti gadi bu'ee maal jedheeni isa bira dhaabbatee maqaa isaa ani maalidhaa? Isa jiraataadha. Maqaa isaa isa jiraataa jedhee maal godhe Waaqayyo hin dhageessise jechuudha. Waaqayyo erga dhageessisee booddee mootiin maal godhe achuma Musee dura darbee sagalee isaas dhageessisee mootiin Waaqayyo ani gooftichi Waaqayyo isa ho'a qabeessaa fi araara qabeessaadha. Aaritti maalidha? Suuta jedhaadha. Kuni amaloota Waaqayyooti jechuudha. Araara gochuun amala Waaqayyooti. Ho'a qabeessummaan araara Waaqayyooti. Amala Waaqayyooti. Akkasuma mootiin gaarummaan amala Waaqayyooti. Amanamummaan amala Waaqayyooti. Kana mootiin dhala namaatiif sheerii wanta godhe Waaqayyo qaba jechuudha. Amaloonni Waaqayyo dhala namaatiif sheerii hin goone jiru. Isaanis mootiin kan akkamiiti? Waaqayyo iddoo hundumatti haal tokkichaan argama. Waaqayyo bara baraan jiraata. Waaqayyo waan hunduma gochuu danda'a. Kana Waaqayyo dhala namaatiif sheeriin goone. Maaliif dhalli namaa bara baraan jiraachuu hin danda'u. Haal tokkichaan iddoo hundumatti argamuu hin danda'u. Waan hundumas immoo hin danda'u. Kanaaf isaan kun amaloota Waaqayyo irraa sheerii nuuf hin taanedha jechuudha. Amaloonni Waaqayyo mootiin akka ilmaan namootaa qabaatan barbaadu Waaqayyo araara qabeessa waan ta'eef dhalli namaas mootiin akka araara godhu hin barbaadu yookiin dhiifama jechuudha gama tokko. Waaqayyo ho'a qabeessa mitiire nutillee ilmaan namaa kun akka namootaaf oo'inu. Maaliif jennaan macaafa kakuu haaraa keessatti abbaan keessan inni Waaqa irraa ho'a qabeessa akka ta'e isinis immoo maalidha? Ho'a qabeessota ta'an jedha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ilmaan isaa erga taane Waaqayyo amala kana akka isarraa fudhannu barbaada jechuudha. Kutaa kana keessatti amanamummaa Waaqayyo argina jechuudha. Amanamummaa Waaqayyo maal jedheeni gooftichi maal Musee dura darbee sagalee isaa dhageessisee Waaqayyo ani gooftichi amanamummaan koo maalidha guddaadha jedhe baqa. Waa'ee amanamummaa ilaala waan ta'eef amanamummaan koo maalidha guddaadha. Amanamummaa Waaqayyo mootiin Waaqayyo amanamaadha. Amanamummaa Waaqayyo guddaadha. Kanaaf nutis mootiin akka Waaqayyoof amanamu Waaqayyo nurraa barbaada. Walii keenyafillee akka amanamnu Waaqayyo nurraa barbaada. Macaafa kakuu moofaa keessatti Abrahaam yoo argine Abrahaamii Waaqayyo gaafa nuuf amanamu Waaqayyo dubbii dubbate sana fiixan baasuu akka danda'u. Waa dubbataa, waa nuuf kakataa, waan nu dubbate sana immoo fiixan baasa. Kuni amala Waaqayyoo kan argisiisu amanamummaa isaa dubbii isaa raawwate dubbii isaa dubbate sana fiixan baasuu isaa nutti mul'isaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo Abrahaamii fi Saaraa waan abdachiise tokko qaba. Wanti abdachiises dhala siniifan kennaa jedheen. Kuni amanamummaa Waaqayyo argisiisa. Waaqayyo maal jedhee dhala siniifan kennaa. Dhala hin godhattanii jedhee akkasuma immoo maal godhee dhala kenneef jechuudha. Dhala gaafa kenneefitti seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irratti akkuma Waaqayyo akkuma Saaraa abdachiisee ture maal godhe ishee hin yaadate. Ilmas immoo maal godhe hin kenneef. Ishee yaadate
waan isheetti dubbate sana maal godhe hin raawwateef. Kuni amanamummaa Waaqayyoo argisiisaa jechuudha. Akkasuma mootiin macaafa qulqulluu keenya keessatti namni Waaqayyoof amanamee darbee jira. Abrahaam mataan isaa Waaqayyoof amanamee jira. Waaqayyo mootiin wanta Abrahaamiif kakate sana maal godhe kakuusaa isa duwwaaf osoo hin taane sanyii isaatiif raawwatee darbeera. Kana mootiin argachuu kan dandeenyu Nehemiyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 7 kaastanii yoo dubbistanii argachuu dandeessu jechuudha. Maaliif jennaan lakkoofsa 8 irratti yaadni isaa amanamaa akka ture waan argeef akkas jedha. Waaqayyo maqaa Abrahaamiin geeddaree ture jalqabatti. Abrahaam ture. Abrahaamiin gara Abrahaamitti jijjiire. Maqaa Abrahaamiin gaafa jijjiiru sana Waaqayyo maal jedheeni Abrahaamii kana gochuun Waaqayyo maal Abrahaamii jireenya isaa keessatti Waaqayyo fuulduratti maal ta'eera amanameera. Kanaaf Waaqayyo amanamummaa isaa sana argisiisuudhaa fi biyya abboota isaanii yookiin immoo biyya kakateef sana isa duwwaaf osoo hin taane sanyii isaatiif biyya kakate sana maal godhe hin dhaalchise. Kun immoo Abrahaam fuula Waaqayyootti amanamaa ta'uu isaa hin argisiisaa jechuudha. Akkasuma mootiin Daawitiin waa tokko abdachiise. Daawitii macaafa Saamu'eel isa lammaffaa yoo dubbistan boqonnaa 7 keessatti waa'ee Daawitiin argina. Daawitii mana qulqullummaa Waaqayyoof ijaaruudhaaf fedha isaa ture yookiin keessa isaa ture. Yaa ta'uyyuu malee Waaqayyo maal jedheeni sii miti kan mana qulqullummaa naaf ijaaru. Daawit maal ta'eef kan mana qulqullummaa akkan ijaarre Waaqayyo Daawit harka kee keessa dhiigatu jira. Waraana baay'ee waraanteetta. Ani hamma yoonatitti dukkaana gara dukkaanatti hin darbaa dhufe. Amma yoonatitti mana qulqullummaa naaf ijaaraa hin jenne. Kanaaf immoo ittiin mana qulqullummaa kan naa ijaaru sii miti. Ati saba Israa'el irratti tiksee akka taatufani yookiin immoo gaggeessaa akka taatufan si filadhee jedheeni ture jechuudha. Kanaaf dhiiga baay'ee waan dhangalaaseef manni qulqullummaa sana immoo Waaqayyoodhaaf ijaaruudhaaf hin ta'u jechuudha. Kanaaf iddoo taabonni Waaqayyoo taa'u qulqulluudha. Akkasuma eenyutu naa ijaara jedheeni ilma keetiitu naaf ijaaraa jedhee Waaqayyootti dubbate. Ilmi isaa eenyudha? Salamoonidha. Salamoon kun immoo ani maalan godhaa inni akka ilmaa naaf ta'a. Gaafa balleesse illee akka ilmaatti maalan godhaa qarabaadhaan isa nan adaba. Kakuu kana immoo nan eega. Teessoo mootummaa keetii keessaa teessoo mootummaa keetirraa amma bara baraatti maalidha? Teessoo mootummaa keetirraa namni hin dhabamu. Ilmi kee kunis amanamummaadhaan fuula koo haa deddeebi'u jedhanii ture. Daawit amanamummaadhaan amma dhumaatitti fuula Waaqayyoo deddeebi'ee Waaqayyooyyuu waa'ee Daawitiif dhugaa ba'eera. Kana jechuun Daawitii Waaqayyo maal jedheeni nama akka garaa kootii jedhanii ture jechuudha. Salamoon Waaqayyoof amanamee jira yoo jenne Salamoon Waaqayyoof hin amanamne jechuudha. Salamoon macaafa qulqulluu keenya keessa mootota keessatti yoo dhaqne too ilaalle mootota boqonnaa 11 keessatti mootota isa duraa jechuudha. Achi keessaa argachuu dandeenya jechuudha akkamittiin inni akka Waaqayyoof amanamudha. Kanaaf amaloota kana Waaqayyo maal akka taanu barbaada akka nuti qabaannullee hin barbaada jechuudha. Sagaleen koo asumarratti nan xumura. Sagaleen koo akka dheeratu hin barbaanne reekoordiin kiyyallee gahaa jira waan ta'eef kanaaf nutis amanamnee akka jiraannuu fi Waaqayyo nu haa gargaaru. Kuni amaloota Waaqayyo irraa nuti dhaalle amanamummaa Waaqayyo